istireexee yookaan qabxii guddaa fiduuf sa'aatii dheeraa qo'achuun qaba jettanii yaaddu ta'a. Garuu dhugaan jiru akkasumiti. Akkamittiin akka dubbisuu qabdanii fi yeroo akkamii akka dubbisuu qabdan beekna. Guyyaatti sa'aatiin 2 yookaan 3 gahaadha. Osoo hin dhiphatin sa'aatii 2 qofa dubbisuun akkamittiin akka qabxii keessa sirreeffachuu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf viidiyoo gadhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Kana gochuuf hunda dura sammuu keessan dubbisaaf qopheessuu qabdu. Yeroo dubbistan sirriitti akka isiniif galu dursa sammuu keessan dubbisaaf qopheessuun qaxalee taasisuu qabdu. Barattoonni baay'ee yeroo qorumsi dhiyaatu xiyyeeffannaadhaan sirriitti dubbisu. Sababni isaa sammuu keessanitti kan himtan yeroo gabaabaa waan jiruuf saffisaan dubbistanii akka xumurtanidha. Yeroo dheeraadhaaf gosa barnootaa tokko teessanii dubbisuun sammuu keessan dadhabsiisuu fi yeroo keessan gubuudha. Kan beektanis kan hin beeknes wal faana dubbisuurra kan hin beekne keessa filachuun dubbisuun baay'ee filatamaadha. Yeroo dubbisa xumurtan ammoo gaaffilee mata duree sana jalaa ba'an yoo ilaaltan baay'ee filatamaadha. Akka tasaa gaaffi sun deebi'ee dhufuu baatullee istaayilii sanaan waan dhufuuf haala gaaffitti gaafatamtan beekuuf isin gargaara. Lammaffaa iddoo itti isiniif tolutti dubbisaa. Iddoon itti dubbistan bu'aa qorumsaa keessan irratti dhiibbaa guddaa uuma. Iddoon itti dubbistan sagaleewwan hin barbaachisnee fi wantoota xiyyeeffannaa keessan harkisuu danda'an irraa kan qulqullaa'e ta'uu qabu. Yeroon qabdan gabaabaa waan ta'eef yaada keessan sassaabdanii xiyyeeffannaadhaan qo'achuu qabdu. Xiyyeeffannaadhaan akka hin qo'anne wantoota isin taasisan keessaa inni tokko immoo bilbila keessan. Kanaaf yeroo qo'attan bilbila keessan ofirraa fageessuun yookaan fayyadamuu dhiisuun baay'ee filatamaadha. Sababni isaa nama waliin chaat gochaa dubbisuun yookaan gidduu gidduudhaan bilbila haasa'uun haala qo'annaa keessan jeequu danda'a waan ta'eef. Inni biraa immoo sagaleewwan isin jeeqan irraa fagaachuu qabdu. Kanaaf yeroo qo'attan wantoota hin barbaachisne ofirraa fageessuun xiyyeeffannaa guutuudhaan dubbisuu qabdu. Sadaffaa dhiphina yookaan teeshinii hin barbaachisne guutumaan guutuutti dhabamsiisuu qabdu. Qorumsa jala yeroo geessan ni dhiphatu taanaan osoo qorumsi hin gahin dubbisa keessa yeroodhaan akka eegaltan isin gorsa. Qorumsa irratti dhiphachuun ofitti amanamummaa akka dhabdanii fi isa beektan kan isin dagachiisu yoo ta'u darbee dhibee biraatiif illee isin saaxiluu danda'a. Qorumsaaf dhiphachuun amala barataa hundaa ta'us kan madaala isaa eeggate ta'uu qaba. Hagamillee koorsiin sun isinitti ulfaatus yookaan yeroo qo'attan isiniif galuu didus kan beektan seeraan guuttanii ba'uuf firii taatanii qorumsa irra taa'uu qabdu. Qabxiilee kana sadan seera fayyadamuun yeroo gabaabaa keessatti qorumsaaf qophaa'uu dandeessu. Viidiyoo yoo isinitti tole laayikii, chaanaalii immoo sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Sagantaa biraan kan qabadheefutti yeroo gaarii.